Naguma boontu. Naguma akkam lamni. Yeroon koronaadha harka nan fuudhe. Tole. Mee qophiin bara barnootaa 2013 eegaluu fi haala kamiin barnoota kee bara kanaa eegaluuf yaalte? Qophiin bareedaadha. Barnoota bara darbe sababa koronaatiin ministeera lammaffaa hin baranne garuu mana keessatti sagantaalee raadiyoo fi televezyiinii daddarbaniin barnoota na hafan waliin ga'uuf yaaleera. Bayeessa mee akkamitti of eegdaree dhibee kanarraa daree keessatti fi dareen alatti? Yeroo mara harka koo dhiqachuun, haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuun akkasumas hiriyoota koo waliin osoo wal hin tuttuqin koronaa irraa of eegu nan baradha. Baay'ee akka itti qophoofte ni beeksisa. Dabalataan dhibee kanarraa of eeguuf hiriyoota kee yaadeera jettee nagaadhaan walkaa waliin fuudheen walitti maramtee hin hingatiin akkasumas immoo meeshaalee barnootaa barattoota birootiif hin ergisiin daree keessatti hamma danda'ame teessoo keetiin ala nama biraa bira dhaqxee hin taa'in tuttuqii irraa fagaachaa yoo teesse maatii keetis akkasumas hiriyoota kee of dabalatee dhibee galatoomi lammii yeroo biraa waliin haasofna amma harmeen na yaamte nan deema.